Rada bilisummaa Oromoo wajjin garuu haasa'uu hin barbaadu nan fixaa'e. Nan balleessa nan barbadeessaa jedheetu waggoota sadan arfan kanatti waan waggaa 50 garbummaan nama afaan keenya dubbatuun isa ta'u nama afaan biraan dubbatuun isa ta'u haga mirgi keenya kabajamutti taa'uu hin dandeenye. Fakkeenyaatiif magaalaa kana keessa iddoo tokko baatanii bakka tokko deemuudhaaf yoo kaatan GPS kanarra kaa'attanii kaatu miti karaan isin geessu jira. Yoo inni tokko cufaa ta'e maal ta'a amma eegaa isin deebistii gara manaatti. Deebii jetti karaa nuu cufaadha deebii hin jettu. Garasiin immoo sibiddi innis cufaadha taanaan immoo asiin gara biraatiin sibi. Qabsoonis adeemsi isaa fagoodha. Yookaan deebinee nyaachuu hin barbaanne guyyaa 39 yeroo ta'e lammata deebinee hin nyaannan jenne maaliif hakiimonni nu bira taa'anii har'a guyyaan tokko akkuma dabalaa deeme qaama keessan keessaa kanatti irrataa deeme fayyaa keessan gara fuulduraa irratti kanatu dhiibbaa akkasiitu ga'aa deema sammuun keessan akkas ta'aa deema kaleen keessan onneen keessan akkas ta'aa deema lammata nama hin taatan utuu nuun jedhanii nama ta'uu hin barbaannu jiraachuus hin barbaannu jenneeti. Maaliif eega waa gochuu hin dandeenye maal godha hooggansi tokko yoo du'e iyyuu wayyuu gaafa sana gaafa nuyi nyaanne tareeti isin gammadanii bultan ta'a nuyi garuu akka nama saba isaa ganeetti akka sanatti of ilaalle maaliif dura buunee siiduu natti jechaa ture tudduunee uummata kanaaf gaarii ture jechuudha. Egaa yeroo sana isin immoo nu caalaa miidhamtan baay'een keessan kan nyaata nyaanne isin warra as jirtan dhiisaati. Saboonni biroon illee warri nu eegan illee poolisiin illee maalillee hakiimonni keenya illee nyaata nyaatuu jibban utuu nuyi al tokko nyaatin isaan ammas nyaatu boris nyaatu iftaanis in qaanaan booddee maal jennee nyaanna jedhan nyaata isa fudhatanii dhufan halkan nu bira bulan fayyuu hin dhiisan nyaachuu illee dhiisan hamma kana ture hamma kana nu wajjiniin akka dhiphachaa turtan hin beekna maallaqaan nu biraa nafne maatii keenya gaafachuun nu biraa nafne har'a immoo kabajaa akkasiitiin nu simachuudhaan nu biraa nafne kanaatiif galatoomaa isiniin jechuudhaaf iddoo kanatti argamne galatoomaa immoo waa tokko immoo yaade akka sana konkolaataa filattanii maal gootanii waan meeqatti baastanii orgaanayizeeshinii sanaan yeroo isin nu simattanii utuu bilisummaa arganne tuubbaa biyya keenyaa taane utuu uummanni keenya dhimma hidhaa keessa jiru sun utuu hundumtuu utuu ba'e biyyi keenya utuu biyya dimookiraatofte utuu taate biyya nagaa utuu taate gaafa sana jarri kuni akkamittiin simatu laataa jedhee tayyaadde gaafa sana akkam ta'a laata kan nama lamaaf akkas ta'e namoota irra kumaatamaan lakkaa'aman gaafa isaan mana hidhaatii ba'anii guutummaadhumatti biyyi sun biyya mana hidhaa ta'uunsee gaafa hafe gammachuun keessan akkam ta'a laata jedhee tayyaate Waaqayyo garuu guyyaa sana nu agarsiisa gaaf tokko hin argina jennee yaadna har'a namoota kumaatamaan lakkaa'aman dargaggoonni kaleessa fidanii namoota har'a aangoorra jiran aangoorratti ol baasan hidhaa keessa jiru baay'een isaanii hidhaa keessa jiru baay'een isaanii har'as sodaachaa jiru har'as baqachaa jiru kana ta'an seene akka lakkoofsa Awurooppaatti 75tti jijjiiramni gaafa dhufe abdii ture inni hin fudhatame isaan booda 91tti yeroo dhufe abdii ture inni sin bade 2018tti qabsoo meeqaan wareegamni meeqa kaffalame namoota waaqa beekan dargaggeeyyii warra cuucca jala ture warra dhiibbaa ormaa jala ture warra rakkoo Oromoo beeku warra rakkoo sabaaf sablammii biroollee warra beeku warra qajeelummaadhaan biyya kana hoogganuu danda'antu dhufe jennee gammanne akkuma Zalla Jawaar dubbate yoonni wama tokko afaanii bahee waa'ee jara sanaa yoonni hamaa dubbate dhiisin jedhan ture anatu lolan ture abdii guddaan irraa qaban ture abdii guddaa ana duwwaatoo hin taane abdii guddaa irra kaa'annee turre dhukkuba keenya barree turre sila maal jedhenni wanta tokko dhukkuba isaa hoo beekan qoricha sirrii hojjajaniif fayyina ta'aa jedhe dhukkuba isaa beennee turre gaafa sana biyya kana keessa walqixxummaan dhibuu isaati dhukkubi keenyaa jenne biyya kana keessa
aadaan saba isa tokko ol ka'ee afaan saba tokko ol ka'ee inni biraan immoo gadi bu'ee inni tokko saamame inni tokko immoo saamame olaantummaaf gadaantummaan waan jiruudhaaf kun rakkoo keenyadhaa jennee rakkoo keenya gaafa sadda baafannee turre qoricha isaa immoo qoricha gaarii nuuf kennaa jennee warra nu itti kennine qoricha dogoggoraa yookaanis immoo qoricha waan sanaaf faallaa ta'e nuuf kennan rakkoo har'a keessa jiru keessa nu buusan gaafa sana lafa keenya irraa buqqifamnee hin saamamnee jenneeti kan hiriira baane qabsoon kan ture lafa keenya saamamnee waa'ee lafa saamamuu miti har'a isa keessa hin jiru gaafa sana waan biraan hin jiru lafuma nurraa fudhatame saamamne hin buqqaaneedha gaafa sana gaaffiin keenya har'a immoo buqqaaneeyyuu lafa jiraannu dhabne bakka jiraatu dhabe ijoolleen Oromoo warra yoo dhugaas dubbanne bakki baqatanii inni beerra hidhaanis dadhabee ajjeechaanis dadhabee garri itti deeman dhibee rakkoo akkasii keessa jira gaafa sana buqqaaneeyyuu nagaadhaan jiraanna beelofneeyyuu nagaan jiraanna har'a buqqaaneeyyuu bakka jiraannu dhabne dargaggoonni yoo lama ta'anii dhaabbatan sadii ta'anii dhaabbatan hin jiru waan akkasii irra biyya keenya keessa adamfamanii akka bineensaatti adamfamu ijoollee Booranaatti ajjeefaman sana argitaniittu miti viidiyoo isaa argitanii ijoollee silaa du'uuf ka'an ijoollee qoonqoo nuu fixu kan rakkoon iyyuu fixu kan olii gadi baqannaa nu yaaddoon iyyuu kan silumaayyuu ajjeese qoreerra oofanii dhaqaniitu gatteessisanitti qiyaafatanii ajjeesan mana hidhaatu immoo fuudhamee ajjeefame immoo meeqatu jira konkolaataa irratti wannooti roobsanii rasaasatti roobsanii ajjeesan immoo meeqatu jira utuu obboleessi ilaalu utuu haati ilaaltu dudda duubatti hidhanii addabaabaa irratti kan ajjeesan immoo jira haati mucaa sanaa gaafa sana achi jirti obboleessi mucaa sanaa achi jira gaafa sana kuni mootummaa nuyi mootummaa afaan keenya dubbatuudha jennee yaannu keessatti kan inni ta'e mootummaa Oromaa keessatti hin taane kun ta'ee hin beeku har'a kana keessa jirra waan wal dhusinu hin qabu hin hidhinaa nama wajjin hin dhagaan gaafa waraanni amma jalqabame kun waraanni otoo hin jalqabamin dura akka kaafaawatti waraana kanatti hin deeminaa jennee ibsa yeroo nuyi baafnu waa'ee managaa maaliif dubbattu jedhanii duula akkamiitu nurratti duulama har'a immoo waan san hunduma balleessanii waan hundumtuu badee daaraa ta'e kottaa naasofnaa jedhanii immoo haasaarra jiru maal taatu gaafa sana dhaga'aniiru ta'e maal taatu dhaga'anii gaafa sana agartanii rakkoo isaa baraniiru garuu qorichi kennameef sirrii miti har'umayyuu immoo maaltu ta'aa jira warri Tigraay rukutaniis maal godhaniis gara barcuma gara haasaatti gara mariitti akka mootummaan deebi'u godhaniiru harka isaa micciiranii gara itti ba'uu dhabee isaaniin wajjiniin haasa'uudhaaf amma walii galeera waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu haasa'uu hin barbaadu nan fixaa'e nan balleessa nan barbadeessaa hidheetu waraana irratti labsee jira kunis deemee akkuma sanadha harki micciiramee deebi'ee taa'uun dirqama maa wal finna maa kanarra wal geenya maa dhagaa irrattis wal kuffisna maa qabeenya keenya barbadeessina biyya keenya maa balleessina hariiroo saba biroo wajjin hin qabnus maa balleessina aangoo irra turuuf jecha maa hariiroon saba biraa wajjin hin qabnu maa bada amma Wallagatti waan ta'u dhageessaniitu gidduu kana uummanni sun akkamittiin akka dhufee achi qubate hin beekne warra qubachiise keessaatii ani tokkodha yeroo sana kootaan nuuf kenname namoota ammasitti isinii kennama maatii ammasitti isinii kennama dhaqaatii qubachiisaa nuun jedhanii uummata naannoo irraa waan hundumaa funaannee sassaabnee maal goone mana ijaarree fi qodaa isaanii iddoo ciisichaa isaanii bishaan isaanii maaloo isaanii qopheessinee qubachiifne akkamittiin ajjeesa uummanni Oromoo uummanni Wallaggaa akkamittiin saba kaleessa ofiisaati dandamachiise beela baase qubachiise
yoonaan ga'e akkamittiin ajjeesuu danda'a? Gochuu hin danda'u. Gaafa sana hin fidinaa natti hin jedhe, hin qubachiisuu hin jedhe. Wajjiniin saba kanaa wajjiniin jiraatan akkamittiin kana gochuu danda'a? Hin godhu. Warra aangoorra jirutu siyaasa isaaniif jecha ofuma isaaniitii fannoo godhanii uummata sanas maqaa balleessu, uummata biraas ittiin fixu. Maal gochuu danda'ama? Kanaaf hooggansa immoo aangoorra jiru kun uummata keenya akkuma isa dubbatame waggoottan 3 kanatti waan waggaa 50 60 nurra hin gahin nurraan ga'e. Baadiyyaa tokko ammatu deemtani har'a magaalaa ammatu gara Salaalee fa gara Shawaa Kaabaa kana osoo deemtani manni qotee bulaa gubatee dhumeera. Mootummaan mana qotee bulaa gubu dhageessanii beektu? Mana qotee bulaa utuu mana qorqorroo ta'e namanni gubu. Mana citaa guba. Mana citaa lafa fidee ajjeerratu mootummaan hin qabne qotee bulaa hin qabne. Amma kun yoo bosonatti galee utuu gaafatama gaa. Maaliif qawwee fuutee na loolte jechuun ni danda'ama? Eessaa litu eessaa haa dhaqu? Qawween isaa waddoon isaa kunooti. Manni isaa gubateera. Eessa dhaqa? Manni isaa gubateera. Jireenyi isaa barbadaa'eera. Hojjetee nyaachuu dadhabeera. Eessa dhaqa? Yoo ofirraa lolate baha kana goote namatti hin jedhu jira kana. Kanaaf akkuma dhumarratti Jawaaris kaa'uudhaaf yaale deemnee gara nagaatti dhufuun keenya noolu ofuma ofiis hin dadhabin qaama kanaa wajjiniin isa humna qaba wajjiniin nanaasaa isa kaan immoo rukuteen balleessa isa jedhu sanas dhiisi hin danda'amu fixuunis hin danda'amu. Kan fixuu danda'u gaaffii sabi tokko qabu gaaffii isaa deebisuu duwwaadha kan hiikara fiduu danda'u. Kana ta'uu baannaan qabsoon yoomillee itti fufa. Karaa kamiinuu namni hundumtuu waan danda'u itti fufa qabsoo isaa. Amma garbummaan nama afaan keenya dubbatuun isa ta'u, nama afaan biraan dubbatuun isa ta'u, haga mirgi keenya kabajamutti taa'uu hin dandeenye, dhiisuus hin dandeenye. Namuu karaa danda'een hin qabsaa'a, nu immoo karaa itti jirru qabsaa'aa jirra. Kanaaf ammas mootummaa kanarratti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha jennee amanna. Hiriira bahuun naaf dan ammallee kunuma isin gaafanna hiriira akka baataniif. Maaliif rakkoo keenyatti ni qabne, ijoollee keenyatti daa'ira, uummata keenyatu dararaa keessa jira. Isa waggaa 30-20 dura caalaa har'a hiyyummaa keessa jirra. Namoonni muraasni mootummaatti siqan duroomaniiru ta'uu danda'a. Garuu gara baadiyyaa keessa yoo deemtan har'a namni buna namaa danfisuu danda'u illee hin jiru. Bunni illee hin jiru har'a. Dubartoota Oromiyaa keessa jiran otoo waan isaan keessa jiran isinitti himneeti. Abbaan manaa irraa du'e, ilmi jalaa hidhamee ijoollee wajjiniin ta'anii boo'u. Isin akka kanatti nu simattu addana teessanii. Otoo waan isaan keessa jiraattan beektaniiti hin boossanii maraattu turtan. Maal keessa jirti? Haati Oromoo maal keessa jirti har'a? Dubartiin Oromoo maal keessa jirti har'a? Maal keessa jirti? Abbaan manaa irra hin jiru. Abbaan manaa yookaan hidhaa yookaan du'eera. Qonni hin jiru. Ilmi yookaan hidhaa jira yookaan du'eera yookaan biyyaa badeera. Yookaan yoonni hidhameera ta'e isaaf galaa guurti. Ijoollee asitti qofatti guddisti. Namni rakkoo isaanii argu hin jiru. Kanaaf isaaniif illee birmachuun barbaachisaadha. Rakkoo isaan keessa jiran dachaa rakkoo dachaa keessa jiru. Keessumaa ba'aa dubartoonni Oromoo baatanii jiran seenaa keessatti akka kanaatti itti hammaatee hin beeku. Namillee quban qabuuf, namillee hin beekuuf. Ani yeroo mana hidhaa ture kan dargachaa ture haadha manaa kootii hunduma caalaa. Gar tokko waa'ee keenya yaadda'u, gar tokko ijoollee guddisuu yaadda'u. Sanaayyuu hojii baay'een isaanii hojii hin qabani. Akka dhiiraatti qotuu hin danda'ani, akka dhiiraatti oomishuu hin danda'ani. Haalli isaas mijataa miti. Aadaan isaas mijataa miti. Kana keessa taa'anii gidirfamaa jiru.
baay'een isaanii. Kanaaf isaaniin yaadachiisu warri iddoo gaarii jirtan warri rabbi biyya gaarii keessa isin fide isaaniin yaadadhaa. Rakkoo dubartiin Oromoo keessa jirtu yaadadhaa. Kana yaadachuun barbaachisaadha. Kanaaf amma rakkoon keenya furamutti isin waamuun keenya dirqama. Nu bira dhaabbachuunis barbaachisaadha waan dandeessaniin. Hojii dippiloomaasii hojjechuun maallaqa gaafatamtan kennuun hiriira baay'oo isiniin jedhan karaan kan keenya qofa miti jennee yaadna. Waan nu isinitti himnu duwwaa akkasiin gootan barbaannu waan qabsoof malu hundumaa gochuun barbaachisaadha. Waan qabsoodhaaf malu karaan tokko fakkeenyaatiif magaalaa kana keessa iddoo tokko baatanii bakka tokko deemuudhaaf yoo kaatan maal isheen GPS kanarra kaa'attanii kaatu miti karaan isin geessu jira. Yoo inni tokko cufaa ta'e maal ta'a amma eegaa isin deebistii gara manaatti deebii jetti karaan cufaadha deebii hin jettu. Garasiin immoo sibiddi innis cufaadha taanaan immoo asiin gara biraatiin isin qabsoonis adeemsisaa fagoo baay'ee tokko miti galmisaa garuu waanuma tokkodha. Galmisaa maa inni mirga saba kanaa deebisuudha. Abbaa biyyaa taasisuudha. Abbaa biyya isaatii taasisuudha. Kanaatiif karaan akka hin cufamne yaaluudha. Karaan tokko yeroo cufamu immoo karaa biraa deemuudha. Inni sun yeroo cufamu immoo karaa biraa deemuudha. Garuu galmisaa bakka sana ga'uudha.